السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتودا في جالسنتون هردفتوني أورمو تاج توتوريال. الحمد لله أن نجاكوت نجاني كي خنجار الله أنك وجارا بكتير تمرس نجاو. دعوتوتن كي فيديو أراك نكيستي ونين سنبرسيسو حالا أونلايني مودا غونكما يو أكنمني أونلايني مرات سينار جنة أوفر راتشفو دندي سنين سنبرسيس. يعني أونلاين مرة تيسني أكا إيمون كيسن أونلايني نجيه نما برو برتي همول نجيه جود سنيغله. akkasuma yoo namni imoo keessan isin waliin fayyadamu tiraate yookiin namni biroodhaa yoo imoo keessan keessa jiraate haala beekuu dandeessanii fi yoo namni immoo imoo keessan keessa jiraate haala nama isin waliin imoo keessan fayyadamu turusan imoo keessan keessa ofirraa itti baasuu dandeessanii isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all kajettoon rakkaa yaddaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa haalli onlaayinii moodhaa onlaayinii mateessanii akka namni onlaayinii irratti hin argineef ofirraa itti cuftan imoo keessatti galtanii achi booda as piroofaayilii keessatti kilikni gootu achi booda siitingis jedhamu kilikni gootu achi booda piraayiveetii kan kilikni gootu achi booda laast isaan jedhamu kilikni gootu achi booda haala kanaaf filannoo sadii isiniif ka'a akkuma sirratti margaa jirtan kana jechuudha isinii galee. Amma akka namni gonkumaa yoo onlaayinii akka imoon keessan haala kanaan onlaayinii hin argisiifne noobadii ka jiru kanarratti guutan jechuudha kan akira gadii kan kanarratti jechuudha isinii galee. Itti aanuudhaan of duubanii deebitanii ammallee yeroo namni barreeffama isiniif barreessu yoo ilaaltanillee akka nama san biratti namni sun ilaalee jira akka hin jenne barreeffama san akka ilaaltan akka nama isiniif barreessan biratti akka hin beeksifne asirratti reed ka jiru kanarratti kilikni gootu. Kanallee nobody gootu haala kana filannoo sadii isinii fida everyone fi my contacts nobody fida nobody irra keessu haala kanaan yeroo namni barreeffama sanillee barreesse barreeffama san namni sun laalee jira hin jedhu jechuudha nama san biratti jechuudha nama isiniif barreessan biratti isinii galee. Itti aanuudhaan asirratti huukaan koolmii ka jiru kana kanarrattis kilikni gootu achi booda asirratti filannoo lama isiniif ka'a. Asirratti maal jechuu jira yoo namni kamuu akkuma lakkoofsa keessaniin sinif sajjalate akka isinitti hin bilbilleef namni lakkoofsa walii sajjaltanii qabdan qofti akka isinitti bilbilu yoo barbaadan my contacts ka jedhamu irratti kilik gootu jechuudha ni galee. Yoommoo namni kamuu falaasa namni lakkoofsa keenya argate yookiin seefi warra isinitti bilbiluu barbaadan jechuudha akka isinitti bilbiluu barbaadan everyone irra keessa garuu kan isinii filadhu my contacts ka jedhamu kanarratti isinii fayya jechuudha akka namni yaani namni targee akka isin hin jeeqneef jechuudha isinii galee kun kana fakkaataa jechuudha. Itti aanuudhaan haalli ammallee imoo keessan keessa yoo namni jiraate haalli itti beektan imoo keessan irra galtanii yoo namni imoo keessanii waliin fayyadamu jiraate yoo shakki qabaattan as piroofaayilii keessatti kilikni gootu achi booda siitingis ka jedhamu kilikni gootu achi booda account and security ka jedhamu kilikni gootu achi booda manage device ka jedhamu kilikni gootu achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Yoo namni biroodhaa imoo keessanii waliin fayyadamu jiraate jaayiza lama isinii fida jechuudha asirratti amma tokkuma naaf fida jechuudha namni biroodhaa waan imoo na waliin fayyadamutti hin jirreefu jechuudha imoo kan amma qofa fayyadamu jira waan ta'eef garuu yoo namni biroodhaa isinii waliin fayyadamu jiraate jaahiza yookiin maqaa bilbila isinii waliin fayyadamu jiru maqaa abbaa bilbila isinii waliin fayyadamu jiru sanii lama godhee isiniif baasa jechuudha. Asitti yoo lama agartan namni isinii waliin fayyadamu jira jechuudha. Inni galee yoo tokko qofaa taate immoo isinuma qofatu fayyadamu jira jaazuma tokkorra jira jechuudha immoo keessa. Kanaafuu namni isinii waliin fayyadamu jiru jechuudha. Yoo lama jiraate irratti dhootaniiti dileet irraa gootanii baaftu. Inni galee kan kana fakkaataa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gara jeesan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dalkanaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.